Olchada, olchada, olchada. Isa olchada, makansa olchada. Umnisa olchada, makansa olchada. Umnisa olchada, makansa olchada. Mee Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 kaasee ol wajjin ilaalla. Akka sadan dubbisa. Galaatiyaa ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti barreesse boqonnaa 2 20 nan dubbisa. Egaa si'achi Kiristoos ana keessa hin jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenyi ani amma foon hin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isaa isa na jaallate ofii isaa dabarsee isaanaaf kennetu amanuudhaan nan jiraadha jedha. Amantii sadiin beeka macaafa keenya keessaa. Amantiin tokko isa foon duwwaa fayyisuu yoo kaleen dhukkube waldaa dhaqeen kalee korraa fayyee jedhee nama amanuudha. Amantiin inni akkasii foon duwwaa namaa fayyisa. Amantiin akkasii tokko jira. Maalirraa argita jettee dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee cobee Luqaas 8 irratti maal argitu? Gara Yesuus dhaqeenii wayyaa isaa tuqee dhiiga korraa fayyee manatti galaatte dhiigarraa fayyitee hin galte. Amantii foon namaa fayyisuu. Amantii foon namaa fayyisuu qabdi dubartittiin. Akkuma kana amantiin kakuu maaraa keessatti namoonni hedduun foon isaanii irraa ittiin fayyaniiru amantii kanaan. Amantiin kan biraan garuu amantii isaa hafuuraaf foon walitti fayyisuu. Inni immoo maanni Luqaas 19:8 irratti Zakkiyoostu fayyesammoo. Zakkiyoos foon isaattis hin fayye hafuura isaattis hin fayye. Amma amantiin inni sadaffaa immoo sakamii foon isin fayyisu hafuura isin fayyisu. Amantiin inni sadaffaan inni macaafa keessa ta'an argechuun foon isin fayyisu hafuura isin fayyisu. Kanaafuu qoruudhaaf duukaa deema amantii akkasii. Mee dhuguma Waaqayyo kanan hojjeta? Mee dhuguma Yesuus nama fayyisa? Mee dhuguma Yesuus akka godha kan jedhanii isaan immoo amantiin isaanii sun foon isin fayyisu hafuura isin fayyisu. Jecha kana jecha cimaaf jecha ulfaataa dubbate. Akkas jedhe Phaawulos. Amantiin ani amane amantii kanaadha jedhe. Innis maali? Ani si'achi jireenya dhaabeen jiraa. Kan na keessaa jiraatu Yesuus jedhe. An jireenya dhaabeen jiraa kan jettu kun Phaawulos kanaan dura utuu waldaan naqin amala gadhee qaba ture. Amalli Phaawulos qabu amala nama reebuu, amala waldaa ari'achuu, amala biyya lafaaf hojjechuu qaba ture. Garuu gaafa amantii isa dhugaatti isa fooniif hafuura fayyisutti dhufu akkas jedhe Phaawulos. An si'achi jedhe anatu jiraata miti. Kiristoostu na keessaa jiraata jedhe. Warri amantiin keessan amantii isa nama fayyisu qabdan ammuma ganama kan of argitu. Phaawulos ani kophaa koo jiraachuu miti. Amantichi sicha nama eegsicha waaqeffadhu sana na keessaa jiraata. Nuyi waldaa yeroo dhufne amala adda addaa qabna hundi keenya baga gammaddan. Obboleessi keessan isin tajaajilu kun taammiruun namni jedhamee isin dura dhaabatu kunis utuu waldaan dhufin amala badaa tokkoon qaba. Atis amala gadhee amala badaa qabda. Erga gaafa Kiristoositti dhufne kaanee garuu amalli sun raawwatee nu keessaa hojii dhaabee jira. Inni akkasii maal jedhama? Amantii nama fayyisuu jedhama. Erga gaafa waldaa kiristaanaatti dhufteeti kaatee maaltu si keessaa socho'a? Maaltu si keessaa sokossa? Maalni si keessaa miilla fuudhee deddeemaa jiru? Kiristoosi amala Kiristootu sin keessaa deemaa jira. Amantiin akkasii amantii nama fayyisuudha baga gammaddan. Amantiin kun amantii isa sirriitti fayyina bara baraaf nama qopheessuudha. Kanaaf amantiin garuu ergi waldaa dhufnes amalli keenya suma jalqaba. Ergi faarfattuu taanes amalli keenya suma jalqaba. Ergi lallabaa taanes akkuma gaafa jalqaba waamamnee jirra taanaan amanticha ofumaatti rakkattu malee isin hin fayyisu. Amantiin akkasii amantii nama fayyisu miti. Calluma jennee kan waldaadhaan deebinee gallu miti. Amantiin keenya biyyan fayyisa, naman fayyisa, qilleensan fayyisa. Kanaaf Phaawulos amantii anatu jiraata miti isa naman isa na keessaa jiraata jedhe. Mee amantii nama fayyisutti akkamitti dhufna kan jedhu qabxiiwwan sadii ilaalla. Amantiin nama fayyisutti akkamitti dhufna? Akkamitti amantiin keenya nama fayyisuu danda'a? Isa kalee irraa ittiin nama fayyifnu miti. Isa ittiin mataa cabsaarraa, dhukkubarraa, balaa konkolaataa cabsee fidurraa ittiin nama fayyifnu miti. Amantiin keenya amantii nama fayyisutti kan inni dhufuu danda'u tokko Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 meenuu dubbisachumarraa. Galaatiyaa 5:2. Garuu dhugaan wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokko illee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Amantiin nama fayyisutti attamitti dhufnaa kan jedhuufi amantii dhugaa wangeelaa iddootti eeguudha. Amma Phaawulos akkas jedha. Dhugaa wangeelaa utuu hin dabsin dhugichatti amaneera. Amantii keenya moo kan fayyisu dhugaa wangeelaa iddootti eeguudha jedha. Amma namni baay'ee waldaa dhaqe malee dhugaa wangeelaa keessa isaa hin jiru. Sobduuma wajjin hiriiraa waldaa ol dhugaa wangeelaa dabsaa. Kanaafuu
wangeela dhugaasaa dabsinee dhugaa wangeelaa luchessinee gara dhugaa namaatti deebifne. Amantiin keenya kan inni fayyisuu danda'u yeroo dhugaa wangeelaa eenyudha. Dhugaa wangeelaa eeguu jechuun maal jechuudha? Waan morma nu ga'uun nutti dhufa. Mana barumsaa dhannaa namni dhugaa wangeelaa dabsee jireenya jalqabaa maalan godha reenis qophaa koon jiraadha moo namoonni kofalteenne gara seesobduutti dhugaa wangeelaa sana jallimne. Suuqii nagannu keessatti kana nutti dhufa. Jireenya jiraannu keessatti kanatti deemee nutti dhufa. Akkeedhe Waaqayyo. Amantiin itti si waame amantii nama fayyisuudha. Amantiin kun akka nama fayyisuuf maal gochuu qabdaa? Yoo duutes yoo sitti toles dhugaa wangeelaa kana utuun dabsin itti jiraadhu. Har'aa jalqabee wanti dhukkubsataa ta'e qe'ee keetiin buqqaadhe Waaqayyo. Amantiin nama fayyisu namoota dhugaa kanaa eeganiin fayyama. Galaatiyaa boqonnaa 2 keessatti Phexros, Tiitos, Barnaabaas jara kana wangeela dabsanitti lallaban dubbisaa macaafa kana 11 irra jira. 2:11 maal jedhan? Jarri kun garuma isheen dabdeetti wangeela duukaa dabsan. Har'ayyuu jechuudha wangeelli iddoo meeqatti dabee jira. Garuma namni dabsurra dabee jira. Garuu wangeelli hin dabu. Maaltu jira rina nagaafadhaa? Dhugaa amantiin keenya nama fayyisuu kan dadhabu yeroo dhugaa wangeelaa gadhiisuudha. Qe'ee keenya hin fayyisu. Dhugaa wangeelaa iddootti eegi. Nami seena jireenya yuunifoormii jiraata. Malee wangeelaaf jedhee kophaatti obbaasuun barbaadu baay'een nama. Wangeela kana kan ulfeessan waraabessin sodaata. Qilleensa addunyaan sodaata. Jireenyi mi'aanin sodaata. Warri wangeela kan ulfeessan meejoo dhaggeeffadhaa. Cabsanii ba'u. Wangeela kanaaf kabaja kan laatan hidda isaanii keessatti eebba dhufa. Lalisuun barbaaddaa. Dagaaguun barbaaddaa. Waa tokkoon sitti hima. Utuu tokkoon sharafin kanaaf tole jedhe. Kanaaf dhugaa wangeela kanaa duukaa jiraadhu. Phaawulos akkas jedhe. Dhugaa wangeelaa utuu irraa sharafin itti jiraannaa jedhe. Ati addunyaan sichi sirrii taati jettee hin abbaaku. Dukkana limitii tokko dhufaa jira. Maaltu bariisisa hoo jettan na ilaalaa joo. Warra kana garaa isaanii keessaa qaban kanaaf ajajaman yeroo masaan gaditti naqan dukkanni iddoo lamatti gargar tarsaa. Kun dhugaadhaati ililchaa galateeffadhaa. Waa tokkoon isinitti maka. Addunyaan wangeela dabsiteetti dabeera. Fakkeenyaaf amma nuni iddoo hundumaatti wangeela dhaga'uun nutti ulfaatee jira. Maaliif jedhaa? Nuyi keessumaa sabni keenya kun yoo isaan gashinu. Amma kaleessa suuqii nagadaa oolte obboleettiin kun fakkeenya. Laa barumsa siifata fudhadhu. Suuqii nagadaa oolte. Suuqii nagadaa oolte ishee qabdu miiccattee Yesuusee koo waldaatti argattee waldaa dhufte. Lallabaan lafaa kee maalitti lallabaa? Suuqii masaseen kaleessa keessa oolte suuqii banattaa makiinaa bitatta obboleettiin kun maal taate joo? Meena duukaa hin marrasamtedha. Hin marrasamtee na cabarbarte. Kaleessa suuqii oolte har'as waldaatti suuqii oolte garuu akkasiin jedhe abbaan kee. Kana duwwaa dhageessaa umurii quuftee lafarraa dabarta siin jedhe. Kana duwwaa dhageessaa dhugaa kanaaf jiraattaa warra si abaaran biyya kana keessaa nan abaaraa dhe Waaqayyo. Amma jaarsummaan furuu dadhabu tokko natti dhufa biiroo kanatti. Yoon dubbadhe yoon dhugaa wangeelaa hime ammayyuu na jibbitaniitu. Ilaa biiroo na bira dhufu joo jaarsummaan furuu hin dandeenye. Wangeela qaaqanii akkas akka gochuun barbaade maal yaaddaa naan jedhu. Wangeelli akkas hin jedhu yoon jedhe jarattiin naba. Yoo wangeela sharafe wangeelaa wiidha. Haadha warraa koo taatu mucaa koo ta'u eenyuun haa ta'u harka koo ol kaasee wangeelan sharafu warra akka kooti harka ol kaasaa. Harka keedha wangeelan jallisu jedha. Dabalii dubbadhu na ilaal wangeelan jalliftu. Wangeelan jalliftu. Dhiigi giffiitiidhaa sukkaara jedhee jajallatu si keessan taa'u jedhe Waaqayyo. Wangeelan jalliftu. Addunyaan kun hin jallatti ati garuu qallattee keessa deemta jedhe Waaqayyo. Ati kanaafu waan wangeelli jedhu dhugaasaa fudhadhu utuu irraan sharafin. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsi 5 maal jedhe? Nuyi dhugaa wangeelaaf jiraannan. Dhugaan dhugaa Waaqayyooti waa isinitti himu barana jechuudha. Sharafuudhaan eessayyuu hin geenyu nuyi. Dhugaa wangeelaaf iddoo qabaadhu. Beela wangeela iddootti eegi. Inni lammaffaani akkamittiin amantii Kiristoosiin of keessa kaa'u qabaachuudha. Galaatiyaa 2:20 amantii Kiristoosiin waldaatti dhaqee sayyamee harka fuudhee deebi'utu hin ta'in amantii Kiristoosiin of keessa kaa'u. Maal jedha Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsi 19 maal jedha? Dhaqni keessa mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire? Hin beektaniire? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattam. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Amantiin keenya nama fayyisuu kan danda'u yeroo amantii Kiristoosiin of keessatti baatu qabaannu ta'uu qaba. Kiristoosiin of keessatti fudhannee deemuu qabna. Baay'een namoota Kiristoosiin karaa televezyiinii moddaa namarratti argitu. Karaa foddaa. Baay'een namoota
asitti kiristoosiin argitanii sayyamtanii galtu. Kiristoosiin of keessan keenya. Maaliif? Kiristoosiin of keessa kaa'uu dura isa kiristoosiin of keessaa mormu waan dhufuuf. Inni dura waan gara keenya keessa ba'uuf. Kanaafuu amantiin kee akka nama fayyisuu barbaadde yoo ta'e qabxii inni lammaffaan amantii kiristoosiin of keessa kaa'ee fudhatee deemu si haa godhu. Phaawulos akkas jedha. Yaa warra Qorontoos jedheen isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii reedha. Keedee Waaqayyo. Ani akka of keessa taa'uu waan hin barbaaduuf. Amala ganna dhiibu sana, amala naan ganna oofu sana of keessaa baasi. Ana of keessa kaa'adhu akkan si gargaaraan adeema. Ofin eebbisa, sin eebbisa. Eenyutti akkam akka jedhe Waaqayyo. Sin danda'an bineensi biyya kanaa si keessa taa'uu hin barbaade har'aa jalqabee laphee keenaa kenne jedhe Waaqayyo. Baay'een keenya Yesuusin sirriitti beekna. Garuu keessa keenya hin jiru. Maaliif hin jiru beektu? Maaltu kennu keessa ari'e? Amaloota biyya lafaa kana Galaatiyaa boqonnaa 5 isa gam hojii foonii mul'ataadha isa jedhu. Amma amantiin nuyi amannee jirru Kiristoosiin nu keessan kaa'u taanaan fayyina amantii nama fayyisutu hin ta'ini amantii nama tokko fayyaduu hin dandeenyedha. Kiristoos keessa jiraachuu immoo maalii hin beekta? Kiristoos akkasi keessa jiru har'uma baruu barbaaddaa? Akka jedhe Phaawulos. Ani sichi hojii dhaabeen jira. Kaleessa nama rukutaa ulee lafa kaa'e. Kaleessa waldaa gubaa amma waldaa ijaaruu jalqabe. Kiristoos keessa jiraachuu amala biyya lafaati jibbisiiseera. Amala biyya lafaati jibbisiiseera. Qe'ee ormaa adda baafatteetta. Qe'ee ormaa jibbiteetta. Yoo akkas ta'e jabaadhu mucaa koo amantiin si keessa jiru biyya kana iyyuu hin fayyisaa dha Waaqayyo. Ati amala si keessa jiru sana balleessiteetta taanaan ati ijoollee mootiiti. Amma tokko waanuma biraa biddishee kana bu'a. Yoo wayyaa dhabeen bu'a. Yoo wayyaa dhabeen bu'a. Yoo caammaa dhabeen bu'a. Yoo biddee suuqite. Siintini maal dhaggeeffadhu? Barana Kiristoosii waan baannuuf addunyaan hin rakkatti nuyi garuu hin balaliina. Bannu gaan akka jedhe Waaqayyo mootii waaqaaf lafaa ta'an amala biyya lafaa dhiisi. Anas si keessa taa'uu barbaade amantiin kee nama fayyisa kana booddee har'aa jalqabee hafuurri kun si keessatti argamu. Amaloota si keessaa duutu sana ajjeesaa deemi. Tokko ajjeefnaan tokko si keessa jiraata. Tokko ajjeefteetta taanaan tokko si keessa jiraata. Gaafa inni si keessa jiraatu immoo ati hin hojjettu. Hojii keen hojjeta. Kan sitti dubbatutu isa dubbata. Siif almaa abbaa si jechisiisa. Siif hojjeta. Har'aa kaasee Kiristoosiin baadhu adeemi. Warri ede garaan keessa raafamaa bulu bara gar maal taate yottan fedhu kattaan tarsaasaa jedhe ati na baadhu malee fedhu jedhe qurxummii keessaan birrisii dhangalaasaa jedhe. Fedhu jedhe Waaqayyo ati na baadhu duwwaa malee lafoota biyya kanaa kattoota biyya kanaa siif ajajaa jedhe Waaqayyo. Garaa kee la gaafuma si arguu Yesuusin arga. Amma namoonni tokko suuqii koo dhaabbate hojii koo dhaabbate maal abbaasaa dhaabbata? Yesuusin fuudhii dhaqeeti. Kophaan dhaqinati waa'ee masaa odeessetti waa'een isaa si adibu. Amantiin kee kan fayyisuu Kiristoosiin baachuusa sadaffaa amantii Waaqayyoon amanatu. Galaatiyaa 3:6. Abrahaamin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate. Inni Waaqayyoon maal godhe? In amanate. Kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef. Kunis qajeelummaatti maal ta'e? Kan jedhu caaffameera. Ilaa dhaggeeffadhaa jiru. Amantiin kee amantii nama fayyisu ta'uuf inni sadaffaa maanni amantii Waaqayyoon amanu. Amantii Waaqayyootti amanu ta'uu qaba. Waldaan hakuuf Waaqayyootti amanuun gargar. Raajii dubbachuuf Waaqayyootti amanuun tokko miti. Abrahaam hoggaansaa waggaa 75. Abrahaamitti Waaqayyo abjuudhaan itti mul'ate malee marfee fuudhee qoricha fuudhee nanneef. Abrahaam biyya karaan kana keessaa bayi maal ta'i? Ijoolleen sii kennaa jedhee ammatu nu teeme seetanan nutti erge kana caqaccaqamtu kan abjuu edammoo jenne tajaajilatti dawwalla. Abjuun tokko na qoraa ture waggaa 70tti mucaa 75tti mucaa argattanaan jedhee. Akka jedhe Abrahaam saawwa isaa uffatee haadha manaa isaa oofee inuma kee maaliif? Abjuu isaatti amaneera waan ta'eef. Abjuu guddina argiteetta? Amantiin kee fayyisaati. Abjuu keessan amanuu dura Waaqayyoon amani. Kanit abjuu keetti amanuu dadhabdee takka nan nagadettee dhiiftee takka nan hojjedhettee dhiifteef natti tunaman natti amanii jalqabi abjuu keessan dhugaan godhaadhi Waaqayyo. Warri karatiifillee na hordofaa kan jirtan biyya kam teessanii biyya alaaf kee teessanii hordofaa kan jirtan humna kee dhiisi haadha manaa kee dhiisi fira kee dhiisi Waaqayyotti amanadhu abjuun keessan dhugaa taadhe Waaqayyo. Amantiin keenya baay'een isaa kan raafamuun maalirra jira beektu? Amantiin Waaqayyotti amanu waa sadii isinitti meenki dhaaba. Amantiin Waaqayyotti amanu tokkoffaa amantii eebbarkisuudha. Abrahaamiin Waaqayyo maal godhe? Hin eebbisee jedha. Sanyii isaatiyyuu hin eebbisee jedha. Amantiin kee gogaan ta'in amantii eebba baatu siifa ta'u. Amantiin Abrahaam amanee
Abrahaamiin hin eebbise. Amantiin Abrahaam waggaa 99 mucaa uume. Amantiin Abrahaam waggaa 99 mucaa fudhate. Ijoo wangeelli hiika, wangeelli eebba, wangeelli humna. Amantii nama fayyisu keessa jirta taanaan har'aa jalqabee wanti amante kun qoroqoree balbala sirratti habanu. Ati Waaqayyotti amantaa yeroo isaa darbe saayinsii diigee saayinsiin dubartii waggaa meeqatti mucaa godhatti jedha 45 Saaraa waggaa 90tti mucaa baatte. Amantii dhagaa. Amantiin kee akka kan warra biyya kanaa min kan warra qaallu kan warra digimtii min Yesuusitti amantaa Waaqayyo immoo niitoorkii eebbaa sirrattidha. Eebba sirra kaa'a. Akka tila akka kanaa amantii keetiin lafa eebbifamaar biyya eebbifamaar akka ati jiraattu har'aa kaasee waan qabatamaa harka kee irra kaa'eera. Saayinsii diigaan gara kee dhufa. Jecha hakiimii diigaan gara kee dhufa Waaqayyo.